Guys, ayyuun gudiin gooti. Ayyuun akkanatti gargaaruu gochitanii bira qotte guys. Nu saamti. Qullaan hambistanii bira qotte ayyuun. Namni akkamitti kana godha? Namoonni irra baay'een gartee duraanuu dubbatee ture jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asirraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira gaatu. Guys, har'aan tana waan jabduudha jira. Akkuma gartee salamuudhaan gadi viidiyoo isin gadhiisne wanni deemaa jira waan oowwituudha. Waan ajaa'ibaa. Hanga dhumatti nuti jira viidiyoo laashar godha namoonni gartee yaasuu biraa sabiskiraayib godhanii sabiskiraayib godhatee maataadha. Waa'ee ayyuutti wal qabatee ayyuun wanni isin ofaa jirtu waan addaati. Nuti gartee isiidhaaf yaannee harkarra qabnee miyyoon tun gartee sababa gartee sayidoodhaati jecha. Namoota baay'een gartee wal buutee jirti. Maatiidhaan illee gartee wal dhabdee jirti. Mee jenneeti waan baay'ee irra honnee fi waan baay'ee gartee taaneef jechuudha. Arra asiin geenye jechuudha. Arra asiin geenye isin ammoo laakkaanuu yeroo dheeraa kana hunda wannummaan isin akkanatti ajandaa garaagaraa kaastee muudii nu qabatuu fi isin kaayyoon isiidha inni guddaan takkaa fi takka ture jechuudha. Garuu wanni sun hundi arraan tana ifa ba'ee jira. Jalqaba gartee gaafa sedoo fi ayyuun gartee wal dhufanii akka isaanitti gartee wal dhufanii beekan hundi keenya ni beekna jechuudha. Akka taphaa ta'e akka injamaa ta'e wanni ta'e sanirraa aarsaa baay'ee kafalame jechuudha. Aarsaan san hundinuu bu'aa bahii baay'ee booda sargiinis godhamee hanga ta'u ta'e jaalalli isaanii san gartee soballee jedhamee dhumarratti dhugaa ta'e waa jennee nuti illee gartee harka dhoonee jaalala sana gartee jabeessanii qabdan jennee akka isaan gartee wajjin wal fuudhanii gartee bultii godhatanii dhaabbatanii wajjin jiraatan murteerra gahamee wajjin jiraachuudhaaf mana galanii jechuudha. Sababa ayyuun sedoo fudhate jechuudha. Sumayyaanis gartee ilmaan fudhattee baddi. Hanga ammaan tana sumayyaanis fiigichuma jirte jechuudha. Sumayyaan gartee kaayyoon sidhaa guddaan maal ture? Sedoon ayyuu gartee hiikudha qaba. Sanbooda gartee ani ilmaan hin garsiisa ture. Sanillee gartee taamuun qabu. Sumayyaa. Ani mataan kee dura dhaabbadha jechuudha. Sumayyaa taamuun qabu. Ilmi dhiiraa tokko yoo gartee danda'ee hanga jaartii afurii fudhuu danda'a. Wanni gartee balleessan jiru. Yoo gartee sana surfuu hin dandeenye inni nu gartee kanatti seenu. Garuu isinni ammaan tana gartee haala gartee amma jiru kanaan gartee isa lachuutu gartee masruufuu ni danda'a. Wanni gartee isii hiikee haalee kee jalatti buluuf hin jiru. Isilleen gartee jaartiidha. Isiilleen jaartiidha. Wajjin jiraadhaati. Waltaatii jireenya akkasuma uffadha jenneeni baay'ee gartee wajjin xaaraa turre jechuudha. Sumayyaalleen kalas tolettee garuu kalas rakkina gartee waa'ee isii hodhaa dhiisii rakkina biraati irratti waan biraa of eegalte jechuudha. Sababa ayyuudhaa nuti waan tahin hin qabnu jechuudha. Ani gaarallee horatiin gartee isii barbaada uwwacha ture. Iyya ture. Isii barbaada. Asirraa ayyuu barbaada jechuudha. Mee nageenumaan habuu jeemee ganda kana keessi ganda kana gidduu mee nageenee habuu mee haa nagaan jiraatan jee asirraa isin tirridhaa deemnaan jala deemee barbaadan. Xiyyaa oowwaatu jira. Oowwaatu jala seenee jira isin kaanitti quban qabnu malee. Isin ammoo xibbeetti jirti. Nu sobaa turte isin duraanuu. Waan isin deemtuuf takkaaf takka. Fiilmi nurra ta'u turte fiilmi. Asirraa kaatee jira adeemte. Dhaa yeroo meeqa kaatee fiigdee jechuudha. Baaraan hin deemantee. Akka nama gartee ishee jira marate jechuudha. Tooftaasiidha. Akkasii kan jala fiigee san hunda aarsaa san hunda baasnee arra oofnee sumayyaanis gartee amma sumayyaan bara ammaan tana araaramuudhaaf bar xiqquma fi bar. Xiqqoo fi kan gartee oduu dhageetti. Isin ammaan tana fiilima biraa baastee jechuudha ayyuun kalas ani gartee hiikameetiin jira wal hiine jirra. Na hiikeen sayidoo gartee harkaan fedhu. Yoo harkaa hin feene namni qilleensa irratti walii haa bilbila walii haa namni. Amma sayidoon jiraatee fi jiraachuu dhabuu isaatu du'ee isaatu hin beeknu. Namichi egaa bakka tana bu'ee bakka san jira lim wanni irraa beeknu hin jiru. Tayyib. Hanganuma obsu dadhabdeetiin intaloon tuni oguu mataan see oguu galtee jalaa seenee gubbaan bee. Ani gorsee ayyuu yoo gorsii kiyyanatti nafa jechuudha. Ani yoo gorsaa namaan gorsa. Tolchina gorsaa jechuudha. Waan isin barbaadu osoo gartee maallaqni isin nurraa guurti maallaqa laafuu miti bar. Maallaqa laafuu miti maallaqa gartee ayyuu nurraa guurti. Maallaqa nurraa guurtee maallaqa kana eessa geessite?
ها مصروف نقرتي منتي ساسبيزا ونهندل منتي mana bu'aaf mana bu'aaf maallaqa kana isa geessiti. Isin yaasuu biraan deemattee asiin finne dhuftee finne godhuftee nama biraa qabdu jechuudha. Isin duruu kan biraa duraanuu qabdu jechuudha. Dhiirsa biraa qopheeffattee duraanuu daanuu wajjin uffataa jaletti. Mee biqiltee wanni jiru kana maaliif kana jee namni guyyuma sadii guyyuma hanga kanatti mee duruun dhiirsan qabaa jaala qopheeffadhan jira haala duruun gartee kaaxaban akkaatee jira maal jechuudha. Namni halkan tokko torbaan tokko illee hin bulu. Kun nuti waggaa meeqa kun akkamitti jiraachaa jiru? Isin torbaanuma lama sadii ji'uma lama ji'uma ta'u hanganallee buluu dadhabdee immoo hanganamatti duruun kabiraa ammas hamartii fideetti haatuuf walii kaataniif yoo awan waan biraan dubbadhus ta'u horaa lazeemi. Mee ambayyoo mee dhagaa namichi kun du'ee fi jiraatee isaa ta'uu osoo hin beekin hanganamatti jechuudha wal hina jirraa dhugaadha. Inni gartee isin gartee na hiisa baqaan sin fedhuu baqaan naaf sin fedhuu si jettanii qilleensa mara gartee baqaa si kan jira abbaa feete jala deemi haa feete haa wajjin fataajii halas ati arraboota gartee jaartitii yaamatanii jeeni jira. Isiileen halas sanilleen arraboota jaartitii ati jaarsa yaamatanii jirti. Kun immoo hiikane ta'a. Isin immoo amma ifi isaatu hiikamu isiidhaa ifi hiikatamee masi. Masiin kabiraa qopheeffadhan jira halas yeroo dhiyootti jaarsa kiyyaa wajjin qaadama kiyyaa wajjin yookaan immoo kan hin gartee inni gargaaraa jiru wajjin niin dhufaa waan juu kana oofaa jirte jechuudha. Eenyu si ergarame ani arabbo isheen isaa galgala ganama maallaqan irraa gurti ana akkatti isiidhaaf waa hundi ta'e kanaahu nan galateeffannee namicha gartee guyyaa lama sadii guyyaa sadii taaskii baay'ee jirraa kafalee arraanta namaa guddaa gootee haasoti. Moo achiin gammachiisaa numa nyaatamanii barbaadana. Galanni kan isaan hundinuu gartee akkasitti bahara seenaa jechuudha. Bahara taaribaan seenaa achumatti hafee jechuudha. Galanni kan guutuun. Obsa dhabdee namicha kana ifiifuu gartee namichi maraatee jira namichi sammuun isiifuu sirriin jirtu sajoodha. Waatti godhamee jira jaanii waatti goona jirra jaanii kun warree mana waan biraa haasawaa. Kanuma obsu dadhabdeet isiin hangana achira dhufu. Anattillee baqqaan yaassu gartee naagee jira namicha kun gartee hafuurna kutee jira. Dadhabeen jira haala santaa booda gartee haanarraa adda baanullee salaanaan jettee anis waan ta'u har'aan hin kaa'achu. Sa'aan amma gartee amma nuti gartee ifiine jirraa ani gartee halas na hiikee jiraa sa'aan tuni sa'a gartee akkas jedhamu miti jechuudha. Inni dhufee biyyattii keessa gartee bakka jiru as bahee sanboota gartee gatteenyee seeraan waan ta'u taasifnaa jechuudha. Murtee takka goonaa jechuudha. Ayyuu halas. Namichi kun gartee isa wajjin isa rafuudhaafis yeroo dhabee jira si gammachiisuudhaafis yeroo dhabee jira wajjin gartee fataachuudhaafis yeroo dhabdanii jirtanii halas. Silleen allaafti alash nagaatti hiikamtee jirta deem jennaan jechuudha. Isaan booda sillee namichaan hayyee kana booda dhugattaayitii haadha lamaan ta'etii bakka jirtu deemiti yaamadhu. Takkaa'u sossobiitii halas kunoo hayyuu siif kan jira kootu nagalee je'ee yaammataa jechuudha. Isiin hangas obsa dhabdeetuma dhimmuma keenya hin qabdamma isiin halas. Harkatti wajjin fataachuu ofa bakka. Yaasuu biraan deemattee asiin mana waan ta'e bara. Amma goon dhaga'u kiraa manaa kam kafale namichi kun. Namichummaan gartee amma isiin ammaan tana ni harkadhee waxxaatii wayitii maaloodhaa isin jettu kuni namichummee kiraa manaa kamiraa kafale. Maalaan idilee isin guurtu kuni eessa geessite maallaqa kanoo. Duraanuu isa nyaachisa jirti moo eegaa. Maalaan sun eessa dhaqe. Maalaan gartee nurraa guurti sun hin jiru eessa dhaqe. Kiraa manaa kamiraa kafala. Moo isiitu irraa kafala moo isaarraa kafalaan jaabaran. Gaafina ta'uu. Ajaa'iba rabbitti soba siidhaa biraan. Waan nurraa gartee saammatte kana faana balleeffachuudhaaf ani rakkadheetiin jira. Ani gartee kalas kiraa manaa waan firaa kafala dhabeen jira.
rakkina hamaa keessa hin jira eeshuma rakkina hamaa yaaqe ayyuu ta'e baay'ees jaalannooti baay'ees kabanya ammallee garteeti si jaalanna si kabanya bakkuma gaarii akka geessu feena waan hin taa'e naaseen ayyuu nuti baay'ees jaalanna baay'ees kabanya taa'e nagoma sila gartee sila deemte gaarii ture sila hanguma ni gartee inni dhufu inni gartee bakka jiru as bahu eedee khalas seedoo kiyyan irra booda khalas kana durallee gartee seecha maradheen bahara wanoo ceehee ture bahara illee rabbina oolche alhamdulillah amma booda immoo khalas jireenya kiyyaa kan kee asumatti haa dhaabbatu sababa kiyyaa gartee wanni ilmaan keettee jireenya gartee wal dhabduuf hin jiruuti adeeroo kiyyaa ati irra booda baabaa kiyya yookaan immoo adeeroo kiyyaati nagaannaa jiraadhu jechuu ni qabdu ture jechuudha. Isaa ifee qilleensarra jiru kana darsa mana ani manumaa akka qoteen beeku. Mana honoo karaan jiratti mana eessa akka geessin beeku gaa mana gaa nuti anuma gaa kan beekutti manni guutuun ishee harka jiraachuu kan qabutti ammallee akkasumatti gaa namni yoo hiikamtellee yoo gartee walii kanillee mana gaa achuma manuma gartee seedoon gartee karaa ishee deemee keessa jirti jechuudha. Hojii hojii mana kan jirti akkasiin beekan yeroo feete mana maazarii basii bira deemti wanni isin garteen kiraa manaa keessaa kiraa manaa tiin jiraa jettu kuni hin beekne gaan ifuu gartee gaafanette kun cabsaadha kun faana balleeffachaadha malee waan biraati miti anuma gartee waan balaan dubbadhu siin jiraadha siin kabaja waan gartee nu saammattallee allaaf ta'alash wanni gartee ati duraanuu ati wanni dhufteef maallaqaafi gaafate jechuudha. Achi wanni dhufteef hayyuu duraanuu gartee jechuudha. Maallaqaaf dhufte malee waan biraati miti. Kana gartee waanuma ati haasawturraa dubbii isirraa jechuudha. Ani amma akkasiin jamalee waan biraan jiru anillee gartee kalas ilkeetii jes kun kanaan ta'ee sababa keetii kana gootee arranfamnee amma gaa sumayyaalleen kun warra viidiyoo raabde bakka jirtu as baatee jechuudha. Sumayyaalleen kun biyya keessa jirti. Inumaa gammanii gammaddee illee jettii hayyee hundaafuu karaa rabbiin karaa carqeessi haa godhu ayyuu ifee gadhu namichi gartee amma harkatte kanallee ittiin jarjarin jarjartee gartee qalbii teette kannatee wada ammas fiiddeen tun deebin tana wada gartee noo fiiti ammallee obboleettiidha rakkina kan feenu si jaalan si kabanyaa garuu ifee gadhu hin jarjarinii fataajii rakkoon qabu dhukkee fikkaas garuu hin ariifatin tasgabbaa'e. Guys, wanni taame waan baay'eedha taame. Kan amma gartee waan baay'ee lana sa'u. Silaafuu maatiin namni wajjin jiru maatii gidduu rakkina baay'eedha ta'a. Keenya kun garuu adduma ta'e hoggaa irraa fagaattes itti dhiyaattes dhukkubbii mataas ta'a dubbiin keenya kun. Fagoo teessus dhukkubii mataa yoo bira jiraatte immoo daran kiu taataa jechuudha. Ani ammas iddoo gartee rabbiin nagaan bakka jiru asaa baasu malee waan biraan jiru dubbilee isaa wanti nu gartee cufaadha. Jiraatee fi jiraatuu dhabee isaatu hin beekne shaala ni jira. Yoo silaawatee hin dhokatu. Meebii gartee dhokoteetu gartee waanuma wayii gartee isa qabataa hin beekne egaa ammallee gartee sharraara biraa waan biraa qopheeffatee jiraate hin beekne hundaafuu shaalla gaas wanna jiru kana ayyuu nu sobdee ayyuu nu saamte nu zaraftee nu galabbatte ayyuu nu kabte waan qabnu fudhattee qottee nu argaa waa meeqa itti baasne kanatti kun qullaan hombiste ayyuun qulluma nu hombiste bakka jirtutti gartee sitti haa tolu ayyuu. Sitti haa tolu nuti hamtu ta'e hin feenu garuu sa'aan ati gartee amman tana deemtu tuni sa'a sirreetii miti. Sa'a sirreetii miti. Arrooma sii gabbaatee arroomaan tana gartee habira qopheeffachuu jechuun maal jechuudha? Wanjala.
Kanaafuu gaayis nama viidiyoo isin dheeressin jiraate nagaan asirraadha waan jiru waan baay'eedha jira. Inshallah isin biraan gaa viidiyoo laayik shar godhaa du'aa godhaa gaayis. Kanaafuu garteen itti zuura jira ni zarafame nu zarafame bakka maagammaa egaa barana bar numatti baay'atee bar asiin nu zarafan asiin achiin hayi. Akkuma rabbiitiin deemuun jira gaayis akkuma rabbiitiin jira bar. Silaa qullaa kanatti nu dhaabanii bar. Ajaa'iba rabbiiti. Salaamu alaikum gaayis.